jireenya himanni fiduu dubbii dheeressu bareeda uumaa rabbiin haa nu dhiisu bareeda uumaa rabbiin haa nu akkam jirtu hordoftoota sagantaa dhihana qalbii. Dhihana qalbii irratti sagantaa keenya sadaffaa har'a isin qabannee dhiyaaneerra. Sagantaan har'a galatoonfachuu fi tola ooltummaa irratti xiyyeeffata. Yeroo garagaraatti jireenya keenya keessatti tola ooltummaa akkasuma wal galatoonfachuu waan jedhu irratti namoonni yaada garagaraa dhiyeessanii argina. Maal fakkaata galatoonfachuun? Maal fakkaata tola ooltummaan? Waan jedhu irratti Dr. Abdulatif Haji Ismail Ahmed wajjin daqiiqaa 30 yaada wal jijjiiraa waan dhihana isinii ta'uu danda'u, waan dhihana qalbii ta'uu danda'u isinii wajjin dhiyeessuuf qophoofnee jirra. Akkam jirtu baga jiraattan bakka jirtanitti nu wajjin turaa isiniin jenna. Dr. Abdulatif baga nu argamte. Maganu eddanii hedduu galatoomaadha. Carraan alattanii fi hedduu galatoomaa gaaffii kaastaniifis. Akkuma beekamu torbanoota lamaan sadan darbe irratti waa'ee hariiroo gaarii akkamittiin qabaachuu dandeenya, gammachuu keenya akkamittiin mirkaneeffachuu dandeenya waan jedhu kaasaa turre. Kanuma wal qabatee hariiroo gaarii uumachuu fi gammachuu waarawaa ta'e qabachuuf qabxiilee adda addaa kan barbaachisan kaafnee turre. Kanuma wal qabatee har'a yoo rabbi jedhee sagantaa keenya kan dhihana qalbii kutaa sadaffaa keessatti tola ooltummaa fi aadaa wal galateeffachuu, aadaa galata qabaachuu, nama galata qabu ta'uu kan waliin ilaalla. Galata jechuun afaan Ingiliffaatiin gratitude jennu kuni waan bal'aadha. Jalqaba tola rabbi nutti oole, tola namoonni nutti oolan kanaafi galateeffachuu, rabbiin galateeffachuu jechuudha. Haa ta'u malee waan tokko tola nutti oolan waan qabnu galateeffachuuf jalqaba gatii waan qabnu sanaa fi waanuma qabnu sana beekuutu barbaachisaadha. Sanatu dursa jechuudha. Kanaafuu jalqaba waan qabnu fakkeenyaaf rabbi fayyaa gaarii nuu kennee jira. Maatii gaarii qabna, fayyaa gaarii qabna, kan beekumsa qabu, kan maallaqa qabu, kan biyya qilleensa gaarii keessa kan jiru. Kun hunda yoo barree jennee san booda galata galchuu dandeenya. Gaafa kana ilaallee jennu namoonni carraa nuti arganne hin arganne immoo maal akka keessa jiran akka ilaalluuf carraa nuu kenna jechuudha. Dr. Atiyoo maal jetta kanarratti? Hayya ulfaadhu baay'ee galatoomi Dr. Abdulatif yaadota kaaftee fi tola ooltummaa wal galateeffachuu waan jedhu sagantaa dhihana qalbii irratti yeroo isin dhiyeessinu gidduu kana miidiyaa hawaasaa irratti illee akkuma argine ummatni naannoo biyya keenyaatti gogiinsaan loon hedduun dhumatee namoonni biyya garagaraa jiran, biyya keessa jiran, ka dhuunfaa, ka mootummaa walii tumsuu irratti, wal gargaaruu irratti, tola ooluu irratti yoo socho'an argina. Kanaaf mata duree kanarratti yaada kanarratti duusinii qabannee dhiyaanne yaada oduu wal jijjiirree mata duree jajjabinaa waan qabnu akka jajjabeeffannuuf bu'uura nu ta'uu danda'a waan jedhuun itti deemne. Garuu diiteelii babal'inaan oduu ittiin seenin dura dursineet gara tola ooltummaa ti oduu seenne waan gaarii ta'a jedhee yaadaan. Tola ooluun kun sila maal? Maalirraa namni tola ooluu danda'a? Tola ooluu maalirraa dandeenya? Qabeenya qabaachuu qabaannaa dirqama. Karaan ittiin tola ooluu dandeenyu karaan biraa jira waan jedhurraa mee oduu waan takka lama nu jette Dr. Abdulatif. Tole akkuma jette gara tola ooltummaa kana osoo dhufiin dura akkanatti fakkaatutti waan qaban galatoonfachuun
gaafa waan qabnu galateeffannee nu namoota biraallee keessumaa nama dhibee namaa rakkina namaa gaafa arginee jennu gara sanatti gara toltumaatti nu geessa natti fakkaata. Asirratti jecha bareedaa tokko Leo Tolstoy kan jedhe tokko asirratti kaasuu barbaada. Maal jedhaa? Yoo dhibee kee kan sitti dhaga'amu ta'ee dhukkubbiin kee kan sitti dhaga'amu ta'ee haga yoonaa lubbuun si keessa jirti jechuudha. Ati nama lubbuu qabu jechuudha. Garuummoo yoo kan keerra darbitee immoo dhukkubbii fi dhibee nama biraa kan dhageessu taate immoo ati nama jechuudha. Namummaan sitti dhaga'ame jechuudha. I think kanarratti waan hedduun kaasuun danda'ama. Ofirra darbanii waan namaa yaadu jechuun bakka guddaadha kun namni hundi carraa kana argachuu dhiisuu danda'a kun dhugumaanii kuni amala namoota gurguddooti bakka gurguddaa warra gaariiti jechuudha. Kanaafuu kanuma wal qabatee tola ooltummaa jechuun maallaqa qofaa yookiin immoo humna qofaa miti waan adda addaatiin gochuu dandeenya. Waan xiqqoodha jennee itti yaadnollee nama biraatiif wanti gochuu dandeenya. Asirratti waa'ee biyya Turkii kana keessatti dhiyeenya kana rakkina jiru wal qabateeti abbaatu ilmaanii mee atis waa kennadhu gargaarsatu jira warra rakkate kanaa fi warra manirraa diigamee lubbuun darbanii rakkina kirkira lafaa kanaan warra hubaman kanaa fi gargaaramaa jira jennaani ani liiraa tokko yookiin immoo maallaqa biyya kanaa qarshii tokko qofaa qabaa maaliin gargaaraa jennaan rakkina qabu sanumaan gargaarii jedhaan maal fayyaddi kun qarshii tokko maal bitti jedheeti gaafadha akkas miti jedheen akka mucaan sun understand gochuun akkasitti hima abbaan laal rabbi biratti jedheen masgaba guddaa tokkotu jira masgaba sanarratti maqaa namoota gargaarsa namaa godhaniitu barreeffama. Tokko 100,000 haa kennu, tokko miliyoona tokko haa kennu, tokko liiraa tokko haa kennu. Maqaan nama hunditu kan warra gargaaraa achitti barreeffama. Atis maqaan kee achitti siif galmaa. Galmee sanarratti maqaan kee baay'ina. Okay, akkas taanaan anis qarshii tokko sana niin kennadha jedheeti mucaan akkasitiin sanirraa barateeti gargaarsa na godhee jechuudha. Waan xiqqoo tokkoofillee waan nuti nama biraa hin gargaara jedhanii yaadiin illee gargaarsa guddaa gochuun ni dandeenya yaada jedhuun qaba. Wanti nuti xiqqoo jennee yaadnu nama biraa biratti bakka guddaa argachuu danda'a. Fakkeenyota kanaa wajjin wal qabatee kan biroollee ni jiru garuu an akka haasaan baay'isnee fi jecha Leo Tolstoy fi waanuma amma haasaa jiru kana wal qabatee wanta itti dabaluu barbaaddu ni jira Dr. Aman. Baay'ee galatoomii yaadota kaafteef yeroo barnoota PhD koorsii irra jirru barataan waliin jirannu tokko biyya Gaanaarraa dhufeetiin waliin baranna bakka waliin jirannu jechuun maal jedha barataan kun beekumsi kan ati qabdu bar kan kee qofaa miti. Beekumsi ati amma sadarkaa PhD irra geettee barnoota barattaa barnoonni sadarkaa kanaan ati ga'uun beekumsi ati qabdu kun kan kee dhuunfaa miti. Qabeenya yoo qabaatte kan kee dhuunfaa miti. Aangoo yoo qabaatte kan kee dhuunfaa miti. Siif qofaa miti wanti sun jechuudha. Waan jedhu dubbate akkamitti akkas jechuu dandeette naan namni hundumtinuu itti gaafatamummaa qaba waan kennameef qaba yookaan humna qabdaa yookaan beekumsa qabdaa umrii qabdaa jagnummaa qabdaa qarshii qabdaa qalbii qabdaa namni hundumtinuu waan kennameef qaba. Waan kennameef itti gaafatamummaan si kenname oor beekumsa uumamaan ofii xaartee sochii yeroo keessa waan dagaagfattee ta'ullee danda'a. San bifa hawaasa ittiin tajaajiltu bifa ittiin namoota biroollee ittiin dhaqqabdu indeessitee itti fayyadamuu yoo hin dandeenye ta'e qisaasa'e jechuu jedha.
Qisaasa'e jechuudha. Kanaaf sagantaa kanallee wal qabatee I think dhihana qalbii irratti yoo dhiyeessinu waan beeknu baay'ee beekumsa irra jiraachuu dhabuu danda'a garuu waan beektu qooduu danda'u teelee tokko yoo qabaatte qarshii teelee jedhanii qarshii biyya kana takka yoo qabaatte takka san keessaa kennuu danda'uun sanirraa gaafatamte wanti ati qabdu san waan ta'eef jechuudha. Kanaaf odoo hin tuffatin waan qabanirraa kennuun kuni psychologically illee maal jedhama gammachuu fidaa. Kanaaf waan namoonni yeroo dheeraa yeroo baay'ee namoota isaanirra beekan namoota isaanirra qabeenya qaban namoota isaanirra humna qaban irratti yoo xiyyeeffatanii jedhanii yoo cinqaman argita. Garuu ammoo namoota akkamittu gara gammachuutti dhufa waan qaban xiinxalanii waan qabanitti gammadanii waan qabanirraa ammoo kennuu yoo danda'anii waan jedhutu dubbatama. Asirratti waan dabalee Dr. Zulatif. Asirratti anillee seenaa bareedaa wayii yaadadhee I think biyya Arabaatti natti fakkaata kanaan dura seenaa gaheedha. Maybe abbaan seenaa kanaa lubbuun jiraachuu mala. Yeroo ammaa kanatti abbaa qabeenyaa guddaati. Multi billionaire. Gaafa barataa ture jedha. Kutaa tokko kutaa lama yeroo gara elementary irratti jechuudha. Wanta ture wanti repeat ture akka mana barumsaattiitu bakka wayii deeman ijoolleen kutaa sanaa waliin barsiisonni waan bakka daawwannaa wayiitu ture. Garuu barataa hundi qarshii tokko yookiin immoo diinaara tokko fiduutu irraa eegama ture. Mucaan kun abbaan qabeenyaa ammaa kun jechuudha yeroo sana qarshii tokko hin qabu ture. Na hedduu cinqamee yaadee maal ta'ee rakkatee maaliifii barattoota obboleewwan isaa hiriyoota isaa bira boodatti hafuu kophaa isaa bakka akkasiin hawwu dhaqee jiru isaatii fi hiika guddaa qabu sana dhaqee mana barumsaa wajjin deemee ilaaluu waan hin dandeenyeef jechuudha. Hedduu cinqamee cinqii isaa kana gaafa argu barsiisaan diinaara takka fuudhee kenneef. Akkam akka xiqqaa ta'e diinaara takka. Barataan kun barattoota wajjiniin deemee gammachuu hedduutti dhaga'ame jechuudha. Diinaara sana tokko qofaaf jechuudha. Yeroon darbee innis eebbifamee dalagaa eegalee yeroo dheeraa booda akkuma jennee abbaa qabeenyaa ta'e yeroo waan kanaan dura dabarse seenaa isaa yaadatu barsiisaa isaa kana yaadate. Stiil barsiisaan isaa akkuma sanatti jira. Maybe wanta ta'e xurataa ba'ee ta'uu ni danda'a. Ammas barsiisutti jira sirriitti yaadadhu garuu agayoonaa namichi sadarkaa barsiisummaatti jira jechuudha. Amma maal godhe abbaan qabeenyaa kuni mana gamoo guddaa ijaaree qabeenya guddaa achi keessa jiru wajjiniin namicha waamee itti kenneef jechuudha. Ni yaadataa jedhee gaafa barumsaa keessatti tiriippii akkasiitiif maallaqa takka dhabee qarshii takka dhabee akkasitiin ati naa kennite gammachuun ani gaafa ati qarshii tokko natti laannaan ani gammade suni amma deebii isaa sii deebisee gamoo kanaan fooqii guddaa kana sii kennuu kootiin ati haga sanan gammaddu jedheen. Kanaafuu keessumaa waan xiqqoo nuti qabnu sun yeroo sanatti nama sana akkam gammachiisuu akka danda'u kana hubachuutu nurraa barbaachisa jechuudha. Asumatti wal qabsiisuuf maybe namni maallaqa muraasa xiqqoo qabu waan qabu kennaa jira. Fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa kun gamoo sana isaaf 100 keessaa harka tokko ta'uu ni mala yookiin 100 keessaa 0.3 gadi ta'uu ni danda'a. Kanaafuu reeshoomti isaa walitti dhufu jechuudha. Gammachuun ni uumutu walitti dhufu. Kanaaf jedhee gammachuu ani natti dhaga'ame sana ati amma sitti dhaga'amu gammachuu ati naalaatti sanatu caalaa jedhe. Kanaafuu waan xiqqoo jedhamee tuffachuun nurraan eegamu. Haa ta'u malee asirratti meebii gara yaadatti aanutti darbuu fi waan xiqqoo qofa jennee sanarratti of murteessuu osoo hin taane amma fakkeenyaaf carraa aadaa biyya kanarraati wanti nuti barannu tola ooltummaa keessatti gara dhaabaatti
institutionalize gochuutu jira. Vakif jedhanii vakfii hedduutu jira. Biyya akka aadaatti qabamee jiru waan hedduu namatti tolu jechuudha. Gaafa rakkinni wayii uumamee jedhu namoonni dhaabbata sanatti ergu. Fakkeenyaaf walirra bakka amantaatti yookiin immoo mana barumsaatti waan akkas akkasii akkuma jirutti ta'e garuu haala dhaabbataa ta'eenii dhaabbilee kanaaf of qabanii jiran hedduutu jira. Sun I think akka biyya keenyaatii fi aadaa gaarii biyya kanarraa barannu jedheetti fakkaata. Asirratti osoo wanti addaatu jiraata. Baay'ee galatoomii fakkeenyota nu kenniteef illee Abdulatiif rakkoo biyya keenya keessa jiruuf biyya kanarraa wanti barannu maali? Tola ooltummaaf golii galata galchuun akkamitti ilaalama yaada jedhu irratti mari'ataa jirra. Mata duree kanarratti tola ooluun itti gaafatamummaa wajjin yeroo tokko wal dha'u fakkaata. Achirratti illee yoo daqiiqaa qabaanee haga ta'e waan tokko duunuun jette baay'ee bareeda fakkaata. Fakkeenyaaf namoonni waajjira keessatti itti gaafatamummaa qabaatanii aangawanii hawaasa isaanii tajaajiluu qaban sila akka aadaatti illee biyya keenyatti waan jedhamu aadaa uummata keenyaatti immoo sila boodarraa fudhannee ufitti fudhannee waan jedhullee namoonni hordoftoonni sagantaa keenyaa haa gaafatanii barbaada. Yoo shoomamte yoo hin nyaatini yoo shaaramte gaabbitaa waan jedhamu jechuudha. Itti gaafatamummaan kun fedhii dhuunfaatiif moo fedhii uummataatiif ta'uu qaba waan jedhu namoonni yaada wal jijjiiranii barbaadeeti. Tola ooltummaan hoo maali waan jedhu clearly akka adda ba'uuf. Tola ooltummaa jechuun dirqama gochuu qabdu wal qabatee oduu hin ta'in keessa keetii jijjiirama namoota naannawa san jiraniitiif siifillee dabalatee namoota naannawa san jiraniif waan qabdurraa yeroo qabdurraa qabeenya qabdurraa humna qabdurraa qarshii qabdurraa beekumsa qabdurraa kennuu danda'u jechuudha. Jireenya namoota sanniinii jijjiiruuf hawaasa naannawa sanniinii jijjiiruuf kennuu danda'u. Waliigalata galchuu waan jedhu immoo yoo ilaallee jennu namootni akkamitti gammachuu qabaachuu danda'ani waan jedhu saayikooloojii yoo dubbatu lamatu jira. Namoota sirra irra wayyaa qabanii wajjin wal qabsiiftee yoo wal dorgomsiiftee jettee yeroo baay'ee tola ooluun illee nama rakkisaa galata galfachuu illee dadhaba namni waan harkaa qabu hin beeku waan ta'eef. Waan harkaa qabu hin beeku waan ta'eef. Bifa biraatiin ammoo contentment waan jedhamu saayikooloojii achirratti nu dubbata Dr. Dabalatiif waan qabaniin gammaduu. Sila namni waan qabaniin akkamitti gammaduu danda'a? Biyya keenyatti maal qabnaa gammaduu dandeenya? Waan jedhu namoonni hordoftoonni keenya gaafachuu danda'an. Beela keessa jirra akkamitti waan qabaniin gammaduu danda'ama? Akkamitti ija waan qabnu ittiin ilaaluu dandeenyu dagaagfachuu dandeenya? Akkamitti ittiin xaluu dandeenya? Waan jedhullee udulaan lamee bareedanatti fakkaata. Garuu biyya kanatti immediately battalumatti erga rakkoon kirkira lafaa kun uumame mootummaan dhaabbileen dhuunfaa artistoonni beekamoon wal arganii ummanni kun jireenyi isaa akkamitti deebi'ee jiraachuu danda'a waan jedhutti seenanii pilaanii keessa seenanii aangawoonni walitti dhufanii namoota dhimma kana hordofan itti gaafatamummaa fudhatanii waggaa takka keessatti namoota kanneen mana ijaaruutti deeman. Gara biyya keenyaa dhufne ammoo loon miliyoona tokko tuqaa wayii miidiyaarraa akka dhagayetti du'eera jedhama. Jiruu uummata kanaa jijjiiruuf haatiif abbaan keenya nu barsiifte jireenyi keenya jijjiirame qabeenyaan bakka wayii geenne beekumsaanillee bakka wayii geenne uummata keenya kana jijjiiruuf qarshii kennanii deebi'uun qofti gahaadha. Akkamitti jijjiiruu dandeenya waan jedhu hundumti kennayyuu waan itti yaadne fakkaata. Haa ta'u garuu fakkeenyi biyya kanaa akka jiru dhaabbataan socho'u. Namoonni itti gaafatamummaan kennameefit eessaan geette jedhame namni gaafatamu wayii jiraachuu. Hordoffiin taasifamuu. Bifa saniin jijjiiramni dhufa jedhan biyya kanatti. Biyya keenyatti ammoo waan kana namoonni naannawa san jiranillee namoonni tola oolanillee akkasuma qaamni mootummaallee itti dhiphatee sosocho'aara fakkaata waan ta'eef waldaalee ijaaratanii NGOs dhaabbilee miti mootummaa rakkoowwan naannawa san jiranii akka furan akka iddirii
akka afooshaan waan kana itti gaafatamummaan biyya kanatti yoo rakkoo san fudhatanii hojjetan argama waan ta'eef asirratti mee waan takka lama nu dabali ani kanuma qaba Dr. Abdulatif daqiiqaallee walitti qabataa deemna. Yeroon keenya gabaabaa jira goolabachuu qabna. Dhugaa keetti biyya kanatti carraan aadaan tola ooltummaa jiru gara dhaabbataatti darbee jira hedduu namatti tola. Garuu osoo warri dhaabbataa sun jiranii immoo akkuma jette fakkeenyaaf namoonni hunduu itti gaafatamummaa jedhamu sana natti itti dhaga'amummaa waan ta'edha. Anallee na laallata kan jedhu sanatti fudhatanii deemu. Fakkeenyaaf televizyiinii biyya kanaa kan mootummaa irratti dhiyoo sagantaa wayii hordofaa ture. Mucaa durbaa kan gaafa kirkirri lafaa waggaa 20-30 dura darbe tokko jiru 1999 natti fakkaata akka biyya kanaatti. Yeroo sana mucaa waggaa 7 turtee abbaa ishee dhabde sana keessatti. Amma maal jettee murteeffattee ani kana booda namoota rakkina keessa jiranii fi contributionii wayii gochuun qaba. Waan tokko gumaachuun qaba wanta jedhuuni kaatee waan akkasii dalagde. Gaafa amma kirkirri lafaa inni lammaffaa kun inni dheengaddaa gahee jedhu almost hojii ishee dhaabdeeti maal gootee gammachuu ijoollee keessumaa ijoollee maatii warra maatiin irraa darbanii firri isaanii irraa darbanii kana magaalota adda addaatti keessumaa magaalaa guddittii biyya kanatti walitti kan qabamtu jiru ijoollee bakka kaampii adda addaatti jechuudha. Bakka isaan qubatanii jiran sanatti dhufuudhaanii sagantaa ijoollee ittiin bashannansiisanii isaan rakkinnii fi cinqiin yaaddoo isaan keessa jiran akka ittiin dhaga'amne keessumaa ijoollee maaliif ijoollee sammuu ijoollee keessatti waan hedduu waan uumuuf jechuudha. Maal jetti ani gaafa rakkina sana keessa ture narsii tokkotu shaangulliitii naa bittee shaangulliitii sanaan akka waan sanarraa na gootee fuula bareedaadhaan seeqqannaadhaan akkasittiin tiriit na gochaa turte. Wanti sun hedduu poozitiif fiilingii irratti uumee ture. Anillee waan kana namoota biraatiif akka dabarsu natti dhaga'ame. Amma ijoollee warra viktimii ta'an jechuudha. Ijoollee kana gammachiisuudhaaf waan adda addaatiin wanti gochaa jirti jechuudha. Kanaafuu namoonni nutti dhaga'ama wanta jedhu aadaan kun aadaa gaariidha waan ta'eef kanarraa dubbanne jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf ijoolleen jalqaba akkuma rakkinni sun ga'e magaalota sochiin kirkirri lafaa ga'ame sanatti fakkeenyaaf warri sheefota fakkeenyaaf sheefota nyaata adda addaa dalagan achi deemanii achitti nyaata ijoolleen barbaadu fakkeenyaaf biyya kanatti nyaata mimmi'aawoo kanatti ijoolleen baay'inaan ni feeti. Achi dhaqanii achumatti waan nyaataa godhanii achumatti osoo isaan itti dhaga'amin waan fedhan sana akka isaan argatan gochuudhaan wanta gochaa turan voluntarizimii tola ooltummaa kana gochaa turan jechuudha. Barsiisonni fakkeenyaaf akkasumas warri saayikooloojii kaawunsilingiin kunniin achi deemanii saayikosooshal sarvis kana achitti kennaafii turan jechuudha. Maatiidhaafis ijoolleedhaafis jechuudha. Kunniin maal nu agarsiisaa? Namuu bakka jirutti masjiida fakkeenyaaf imaamonni dhaqanii yeroo kanatti sammuu namaa waan hamaaf waan yaaduu fi sammuu isaanii gara waan gaariitti gara abdii qabaachuutti optimizim waan jedhu kana namuu bakka jiruun fiildii irra jiraniini sarvis gochuudhaaf of amansiisanii deemaa jechuudha. Of course namni yaada garaagarummaa siyaasaan adda adda ta'uu ni mala amantaan waan adda addaatiin adda adda ta'uu ni mala garuu yeroo kanatti almost namni as keessa jiru waliigala including the foreigners akkasittiin bakka tokkotti dhufanii maqaamti sagantaa gargaarsa isaatu namatti turkii take your qalbii tokko turkiin qalbii tokko jedhanii sagantaan isaaniitiin gargaarsa kanallee godhanii akkasittiin almost akkuma torban darbillee jennee gargaarsi isaan asii walii godhan walii adooduun isaan waliif qabanii addunyaallee akkasittiin haala ija gaariitiin isaan ilaaltu gootee akkasittiin itti deemamaa jira. Kanaafuu bakka jirrurraa teenyee namuu waan qabuuni
akkasitiin haala waarawaa ta'een akkamittiin uummata keenya amma akkuma jettee warra naannoo Booranaas ta'u fakkeenyaaf Walloo keessa warra waraanaan buqqa'anii haga yoonaatti ala jirantu jira. Naannoo Wallaggaatti uummanni hedduu rakkatee gara ollaatti warra buqqa'anii magaalota adda addaa deemanii baqatantu jira. Naannoo adda addaatti jechuudha kan akkasitti rakkatanii jirantu jira. Kunniin akkamittiin haala waarawaa ta'een haala dhaabbataati institutionalized akka ta'een akkamittiin fufuu danda'a kan jedhu akka dhuunfaattis akka mootummaattis akka dhaabbatootaattis kan itti yaadamuu qaba. Nutis haga dandeenyu kana ergaa kana dabarsuudhaaf kaayyoon keenya sagantaan yaada qalbiilee kana wal qabatee dhufe akkasuma yaada kanarratti meebii warri hordoftoonni keenya kanarratti yaada yookiin gaaffii qabatanii osoo nu geessanii kanarratti nulleen waan itti dabaluu qabnu sagantaa kana akkamittiin akka fooyyessuu qabnullee osoo yaada keessan nuuf qoodan hedduutti tola. Ani gama kiyyaan kanuma jechuu barbaada sagantaa guduunfuudhaaf atilleen waan jettu jedheetti sagantaa keenya duugolabii Dr. Mansitti deebisa. Hayyee baay'ee galatoomii Dr. Dabalatiif tola ooltummaaf walgalata galata walii galchuu waan jedhu irratti xiyyeeffata mata dureen sagantaa keenyarraa yeroon keenya gara dhumaatti deemaa jira haa ta'u garuu dhimmi irratti dubbataa jirru waan dhumatu fakkaatu dirqamnee mata duree kana walitti suphuuf dirqama keessa seennee jirra haa ta'u garuu tola ooltummaa kana yoo jennu qarshii kennine yeroo tokko ummataaf qarshii kennine jennee dhaabbachuu duun ta'een haga jijjiiramni jireenya namoota sanniinii mul'atutti hordofu yeroo keessan kennu dandeettii keessan kennu beekumsa keessan kennu hirmaachuu hordofuu gaafachuu gammachuu namoota kanneenii akka milkaa'ee bakka ga'u taasisuuf itti fufaa akka ta'u gochuun ni danda'ama waan jedhamutu jira. Namoonni tola ooluun kun namoota sanniiniif qofa fayyadamoo abbicha tola ooluuf illee fayyada. Bifni ittiin fayyaduun jira waan jedhu irratti wanta kalama nu jedhiiti mata duree kan akka nu achumaan nu xumurtu siin jedhaati hangamanumaan yeroo gaarii isin haa ta'u jechuu barbaada hordoftoota keenyaan. Okay, qabxii gaarii kaas ta'ee irraanfadheen ture. Tola ooltummaan ofii keenyaa fi fakkeenyaa fi qorannoo geggeeffameen tola ooltummaan fakkeenyaaf barattootatu yeroo isaaniitiin humna qabaniin namoota rakkatan bira deemaniiti waan akkasii godhanii barattoota kanarratti qorannoo geggeeffameen warra gargaaramu sana qofa osoo hin taane warrumti gargaaru warrumti tola ooluu fayyaa isaanii irratti well-being wanta jennu fayyaa fi gammachuu isaanii irratti tola ooltummaan madda gammachuu isaanii akka ta'ee isaaniif deebi'u arganne jechuudha. Kanaafuu namoonni sarvisii yookiin immoo tajaajila tola ooltummaa namoota biraatiif godhanii jalqaba ofii isaaniitii waan qaban akka isaan galateeffatan isaan taasisa. Kun immoo gammachuun akka isaan keessatti uumamu isaan taasisa jechuudha. Akkuma jalqaba irratti jenne gammachuun gosa adda addaatu jiraachuu danda'a. Tokko fakkeenyaaf hedonic kan jennu kan waan materialistic viewdhaan ilaallu jechuudha. Waa tokko bitattee nyaachuu, dhuguu yookiin uffachuu, bashannanuu kan akkasii jira. Gammachuu yeroo sanaa waan itti gammaddu ta'u garuu haala waarawaa ta'een gammachuun itti argachuu dandeessu yeroo nama biraa gargaartu, yeroo nama biraa tajaajiltu. Maaliif kuni kaayyoo mataa keetiitti oliiti waan ta'eef jechuudha. Kanaan ala ati ofii keetiis ni jijjiiramta, maatii kee ni jijjiirta, community yookiin immoo hawaasa keessa jirtu ni jijjiirta. Walumaa galatti biyyillee jijjiirame addunyaan kun bakka gaarii, bakka hawwataa, bakka namni waliif yaadu ta'e akkasitti itti fufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu waanuma qabnuun akkasittiin haga danda'ametti waan qabnu gatii waan qabnu beennee namoonni carraa nuti hin arganne carraa nuti arganne hin argatin immoo akkamittiin waan kanaan isaan tajaajiluu dandeenya kan jedhuun isaan gargaaruun nurraa eegama. Maaliifi voluntarism yookiin immoo tola ooltummaan warra gargaaramu qofa osoo hin taane warra gargaaruufis faayidaa hedduu qaba. Of course waan hunda asirratti kaasanii xumuruun ni ulfaata sagantaan keenya sa'aatiin keenya illee geera waan ta'eef kanaafuu sagantaa keenya irraa asumarratti xumurraa akkuma jedhamee namoonni kallattiidhaan nu hordoftaa jiraatan gaaffii yookiin koomentii yoo qabaatan gama fuula feesbuuka ordaatiin akka nu geessitan
isin gaafanna. Waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa. Obboleewwan keenya teeknikaa fi sagantaa kana qindeessuun nu wajjin turtan Nasraddiinii fi Abdurrazaaq illee hedduu galatoomaa. Hordoftoota keenya hedduu galatoomaa. Torban hanga walitti deebinutti nagaan nutti rasee jenna. Nagaatti oola.